Nagaa caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoos jirtan hunduma keessatti isinii lafa baay'atu qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif akkam jirtu nagaa keessanii isin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aamoo jechuudha Haimii fi Buruukii hasammumaan jedhanii jaalallee fi innaa Haimiin baay'ina kaffa'ee kalesa video hojjetanii irratti fakkaatin ilaalanii garuu sar'an ilaalee baay'ee natti dhaga'ameera humnaa olii hangana kan hin jedhamne. Buruuk karaa Instagraamis biloogina godhee bilbila koo hin kaasu, karaa hiriyoota isaatiillee bilbila hin kaasu, ishii daawwalaa jira jedheeti. Ani isaan dhabee jiraachuu hin danda'u. Kanaafiyyuu jaalalleen inni amma gidduudhaan biqqeedhee mul'ate kuni akka inni dhufee bilbiluuf hin barbaada. Bilbileeraaf iddoo akkanaatti kottuu wal arginaan jedheenii jettee osuma ishiin eegaa jirtu waan hafutti fakkaateera. Garuu inni hin amneen dhufee Buruukee faana koo akkasittidhaanii wal lolleerraa wal dhabneerraa gaafa ishiin jettuuni waaw ani kana mitire kan hin barbaadu, jireenya keenya sirreeffanneetu jireenya keenya waliidhaan jiraannaa jedhee jechuudha. Aniifati waliidhaan hin jiraannu jetteeni. Inni garuu guyyaa kaleessaa yeroon viidiyoo sana argutti baay'ee na dabbaree jennaan maaliif si dabbaree naan akkasittidha yeroo inni sitti haasa'u na dabbaree, garuu gargar ba'uu keessaniif guddaa gammadeera jedheeni jechuudha. Kanatu si gammachiisee ati kana barbaaddaa sababa keetiin gargar baanee gara ati dhuftee hin beeknu. Ati qalabatti sana sababeeffattee dhuftee, ani immoo guyyaa gaafa sanaa hiriyoota kee fuulduratti siin hin qaanessu yookiin immoo si yeellessu jedheen qalabatti sana hidhadhee jette. Shamarran kottaa waan tokkoon isinitti himaa. Osoo wanta tokko hin xumuriin gara wanta biraatti yookiin immoo osoo hiriyaa keenya isa dura faana turree faana osoo waan nu gidduu ture sana hin xumuriin gara hiriyaa biraatti ce'uun hin barbaachisu, sirumayyuu hin barbaachisu jechuudha. Gaafa dhandhee jireenya keenya sirreeffachuu, jireenya keenya toora galfachuu itti gaafa nuti jenne inni looyee akka boofaa dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irratti keessattuu warri hiriyaan qabannis warri hiriyaa qabaatanii jirtanis warri ganaa qabachuudhaaf jettan hiriyaa keessan isa duraa jechuudha duraan dursitanii dhaabbattanii yaada keessan hin cuftanii gara hiriyaa biraatti seenuu qabdu jechuudha. Ishiin qalabatii hidhatteet baasawee qalabatii hidhattee jirti. Qalabatii dheengadhaa kan ishiin ofirraa baastee achi darbatte jechuudha. Hiriyoota isaa dhiisee maaliif mootummaa biyyichaa hin taane wanta siif hin taane tokkotti maaliif dhattee galta? Kinoo har'agaa si miidhee jechuudha. Si miidhee jechuudha. Atatoo nama tokko faana deemtu yookiin immoo osoo yaada nama sana hin hubatiin ganaa hiriyummaa biraa qabattee qalabatii keeyyattee fi isa kana faanas immoo ani hiriyaa keeti jettee wajjiniin deemaa jirta jechuudha. Kun sirrii miti, barbaachisaa miti jechuudha. Sana booda inni egaa daawwalii jetteeni hin daawwalu. Daawwaliin daawwalu qixxim. Daawwaliin daawwaltaa hin daawwalu. Daawwaliin daawwaltaa jetteetu booda bilbila harkaa buttee gaafa bilbila harkaa buttee jettu oo daawwaleennan daawwaluu didee sana booddee boochee jechuudha. Erga boochee booddee bakka fidii nan bilbilaa fi jedhee bilbilee fi innoo bilbila irratti cufee bilbilli garuu humaaf cufe jedhee deebisee bilbilee fi gaafa bilbilee fi jedhu ati ciqiccikii kanan dhiistuyi jedheen jechuudha. Buruukiin yeroo kanatti saaf mitanii si arguun barbaada kootu iddoo akkanatti jedheeni hin dhufe jechuudha. Yeroo dhufu otoo hin dhufin dura Amiini maal jetteeni ani yaabsi gidduumtuun jiru jettee in amansiifta. An Buruukeedhaanii dhabee in jiraadhu innis in miidhama
jennaan ani miidhamu jennaan ani fati gaheera ani sifaana hin jiraadhu amman sifaana jiraadhu lubbuu koo balleessita malee ani sifaana hin jiraadhu jetteeni buruukiin dhufee yeroo buruukee dhagaru maqaan isaanii buruukiin jedhanii gama gochuu danda'u ani beeku ni waama kaza naanni dhufee jedhutti maalidha jennaan nagaa gaafachuudha gaafashin jettu irraa shashii yookiin immoo irraa sissiquu barbaade inni dhaabbatee kolfa ture jechuudha maaliif gargar ba'uu isaanii waan barbaaduufi kana gidduutti ittimi anaaf si gidduumtuun jiru ittimtaa ittim eeshinattim ittimisiin jechaa jirti maal barbaadan attimi jennaaniin ishiitu sitti siwaamee bilbilinaan jettee bilbilee sitta himtu shumtii ani waanan sitti muu qabu gaafanni jedhuuni maalidhaan attimii jedheeni inni itti muu didee gaafatti muu diduu baqqaa jedhan deema baqqaayee waanan sittaasa'ummoo sittanaasaa waan ifan bulookisi godheefis immoo sittanimaa yeroo na barbaachisaa ani obsee si eegeera atis obsii na heegii turiitii na heegii jedhee ta'een jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ani mucaa sanallee baay'ee natti tola Aimii fi Buruukeenii waluma irraa bareedu namatti tolu waaqayyo gargar sin baasin siyyuu bichaa yoo son taane sin baasin waliin toltu waliin bareedu namatti toltu waaqayyo magaa kan jedhetu caalaa atayyu malee ani sin dhiisu TikTok irratti mataan koo gadi qabamee narratti dhiichisaa jiru narratti sirbaa jiru warri kan baanii TikTok namichi shin immoo dhimma keeti kaasitoo jireenya koo keessa galee but godha akka butbuxoette isa biraan immoo siifan bilbilaa Instagram sababii qabaa kanissi bollokee fi anatu si bilbilaa waanin haasa'uun qabaa sifaana jedheeni yeroo kanatti inni immoo maal wajjin haasoftaa gadhiisee ndawumiyyuu si jibbeera miti nagas gaafachaan jiru miti gadhiis gaafaa jedhuun ayimiidhaan inni aksan jedhan suni ishiin maal si dhibeechaa lachuu gidduutti asiifachi achi amma sin dabbaro as jechuun achi jechuun jechuudha dhugaa waaqayyo ani kan sodaadhu kanadha jechuudha gidduu dhiirota lama yookiin immoo gidduu dubartoota lama dhaabbatanii isa waxaman jechuudha bakka duraan dursinee baasuu qabna joko yeroo nutti fudhachuu mala miti saatii nutti fudhachuu qaba miti dhaabbachuu qabna dhaabbannee isa sana baasuu qabna mucayyoon kun yeroo darbes gabaan guddaan lolli guddaan tokko na ajjeesuudhaaf natti seerataa akkasumallee Buruukee ajjeesuudhaaf itti seerachaa turette gatii baasaa yeroo hunduma gatii baasuun ulfaata waan ta'eef in arginaa namoonni baay'een gaa'ela dhaabbatanii gaa'elli isaanii diigamaa jira sababiin isaayyuu icciitii jireenya isaaniiti ana keessatti dubartiin tokko fa'ee jechuudha annanne gaafa ishiin abbaa manaa shifaana gargar baatanii laayifii TikTok irratti odeessaa jiranii dhugaa dubbachuudhaaf nanne waan baay'ee waliin hojjechaa turanii waliiwwan baay'ee dabarsaa turanii dhugaa dubbachuudhaaf dhiyoo deesselleeti yeroo amma gargar ba'anii TikTok irra siifachuu hoofan natti dhagahame jechuudha warri halaamoo warri ganaa yerummaatti gallummoo miidhama nutti fida ilaa ana isun kana yuusa sana yeroo jennutti miidhama boru nutti fida nafaanan turre ati sin jedha suura tokko kaaseetu suura tokko si kaasee kinoosa kana waan tokko si gochaa si afaan si gurshaa suura si kaasee kinoosa kana ture akkatti turre dhufee gaa'ela kee gidduu seene gaa'ilati yeroo dheeraadhaaf itti dhamaate wanne yookiin jaalalati yeroo dheeraadhaaf itti dhamaate inni daqiiqa tokko keessatti bittimsa jechuudha yeroo kana miidhamtuu taataa jechuudha isa kana dhagaayiin sinaasofsiisaa jedheeraan inni biraa deeme inni kun immoo kanan barbaadanii inni si biraa deeme ra'ee kolfee jechuudha inni aksan jedhan sun naarsanayyuu harkasaa bittimsee intala immoo haarsee intalli boodachumatti dhiiftee biraa deemtee egaa kanadha qidiyyee yuutuubii akkam gochaa jirtu akkam gochaa jirtu akkam gochaa jirtu gizee sadii subscribe doolii sana like gochaa jirtu miti gochaa jirtum hoy Oromoon imaanaa nyaata abbo gochaa jirtu sin bichaa rakkana hordoftaas nan beeka
maaliif jenna warri kana dhagaanis jiru warri abashaa isaanis ta'uu danda'u garuu itti jabeessaa isin jechuun jaaladha mormi koommoo kun manni madaame akkana na goote dhugaa akkana huqqina moo iyyuu konkolummaadha kun maal jettu amma kana huqqina moo konkolummaa jettu roosiin nama baay'ee borcii baasise anaan borcii na baasisuu dide dhugaa isin jedhu hordoftoota kooyi isa kanadha immoo jalqaba argataniidha fuula kooraa teef jedha warri kushiinaa keessa hojjennu ganaa labamna dhugaa dubbachuudhaaf ganaa akkasitti nu keessa corororor jedha binoo amma akka dubartii fuula dhadhaa dibatteetti na keessa colololoqaa jira naannoo kana jechuudha isa kanadha isiniin jechuun jaaladhaa galatoomaa kabajoomaa isiniin jedha osoo hin heerumiin osoo hin fuudhiin wal qoradhaa wal to'adhaa umuriin keenya muraasa ittee ammam jiraatte sammam jiraattuu fi jalqaba tilmaamitti gal yaalma dhiiraa yaa intala namaa isiniin jechuun jaaladhaa I miss you so much baay'een sin jaalladha isin immoo subscribe